maqaan dhainishi. Ai kessati nafta era na tamachera. Bishaan baararra fa'a aroo shaarjaa fa'a robuutu rannaan oguna garri. Waan dubbachuu keessanii waan dubbachuu keessanii dhiisanii. Dhiis gamme amma bahaara fa'aa kan shaarjaa barga isiin lufaarsaati. Ay mooni miskiina waa gabaa. Wallahi miskiinati. Amma dhufa Dubai maje waan si gaafa irraa Dubai. Bahara kam deem Dubai. Biddoo bashannanaa isa fadha Dubai. Mana nyaataa isa dhaqe Dubai malee shaarjaa fa Dubai illee malee. Namni bashannanaa dhufu bakka sana shaarjaan jedha shaar. Visitar dhufteeni yoonni jedhamu maachu. Visitar gammee lakki callise. Gammee dhiisi qaba waan irra deemna. Ayyoon dubbadde nama itaara waan ta'eef dubbadduun. Anu amma dubbadde wallahi alaana fi bita malee moo. Laal. Dubai isti Dubai laalime Dubai nachuma lola chuma deemee bashannanaa oolee galabeettan shaarjaatti bakka akkoo kiilolee esi sara baay'ee iddoon isaa. Ati mana nyaataa akkoo kiiloleen Itoophiyaa keessa iyyuu jira mana nyaataa Itoophiyaa keessa jira ati turistii dabar. Turistii namni namni turistii dhufe itti almaanam beekaree kana dhaqa ibade bahara fa kan shaarjaa imattai isaan ciree kiyya guyyaa lama burjii kalifaatiin nyaadhe irbaatas guyyaa sadii moo akkasii burjii nyaadhe achi immoo deebiiti nyaadni kan immoo hinarraata jedhanii fokus kan gootu waa'ee nyaataa irratti baatee jedhame waa'ee nyaataa irratti maa fokus gootaan iddoo babbareedaa kan dandeette muuziyoomota Dubaay kan daawwatte barahaarra iddoo bakka iddoo daawwatamu kan turistiin daawwatamu Dubaay jira. Bahara dizertii fa'aa safaarii fa'aa. Waa'ee nyaataa irratti maa fokus gootaan nyaata jiru waa'ee sana waan hin dandeenye wayne si jammari dhufne dhiisi. Natti fakkaatu waan natti fakkaatu. Gameen dhufne akka wajji waliin dhufne. Dhumne waliin argine gammee faanas waliin argine. Shawwataa jirtu dhumne. Gammee faanas waliin agarre. Maa inni koi asuma irratti na eegin san barbaadanii hindi. Maali walirra deemna kanatti hin talle. Video sirrii nuti dhiirri dabaletti keenya. Eegaa lamaan keessa. Asuu keenya yennee ta'an dubbanne waan baay'ee. Iditii nuti murisaa bifte iditii. AI ra. AI ra namoota firiinisi. Isi AI ra jedhu firiinisi kun. No. AI ra kun. Moni. Rakkoo qabdu guyyaa tokko dhuftaa Dubaay abshir. Ka akkanatti meeqa asaa deebitu. Inni dhufta guyyaa tokko jedhi. Aroon kunees. Shaarjaa. Aroon kunees. Shaarjaa. Dubaay. Shaarjaa ladhiisi. Wallahi shaarjaa. Shaarjaa. Wayyoo. Amma ijoollee keenya. Mooni. Waan isaatti godhe. Biyyi keessanii. Iddoon kunees. Shaarjaa. Ajimaan moo shaarjaa ajimaanii. Shaarjaa san ka shaarjaa san. Ka shaarjaatiin. Shaarjaa iddoo kana si keessanii shaawwadaniis. Shaarjaa. Bakka mooni kootu rakkoo qabuun itti. Dhufseetta bakka. Gamoo kunees. Wallahi. Bakka dhufseetta kun Dubaay bakka. Burji Khalifa monii jedhee post si godha FB irratti. Wayyoo. Isin maal jechuudha kun? Yenin. Bilbila sabrorreeba nyaata nyaadhes fiduu Burji Khalifa ta'ee nyaata nyaadhe fa'a. Rakkoon qabu nufta gaafa tokko ishee abshir nufta. Deema. Monii.
lubbuun nuuf taabshir. Yaaddofte akkana jedhitiin Fidu. Amma kana canda kamte AI mo jettu maal qabay murtaaniti. yaaddofteetiin akkana hin ta'in ishii hin dhufte qabatamu maan nuuf taabsha. Dhugaa rabbi. Ishi. Ay, amma suba sinna datina natti. Pes argira na dhufa jedhee argira waan ta'eef dhiisa. Dhufta dhugaan. Akkana kan badee amma rabbii jedhiiti. Dubaay akka asii ilaallu miti jetti bakka akkamii dhaqxee biyya galtee amma Dubaay akka nu asii ilaallu kanaa miti nuun jettee maqaan walleessa. Akkanuma Dubaay akka baruu itti bamuuniin Dubaay akka kanuma fakkaa badanii itti miti. Burji Khaliifaatiin nu mudhiltellee maashaallah. Kanuma Dubaay akka badan jechaa agartee dha. Burji Khaliifaan kennee maashaallah. Koi dhugaa waaqa. Moonii. Baalla gamoo san guutuu isaan haa'e. Gamoo san guutuu isaan haa'e. Sharjaa meena jedhanii. Sharjaa meena jennaani. Hojii haa dhufte moo jedhame hojiidhaaf hojii boruudhaaf kaampaanii seente moo jedhame. Badi. Kaampaanii seente irraa dhufte moo sharjaa jedhame ijoollee kaampaanii jedhee moo jedhani. Ogumaan kaampaanii jaarjaddu bidee. Laali. Laali. Irratti urjii Khaliifaan ol. Bulgaalaano. AI ra kun. Kun AI raani. Danda'a. Abbaan barbaada. Waaqa AI ra kun. Yaa AI dha. Abbaan fedhe akkas gochuu danda'a. Shira koo gabbi shaara Waan jedhe beektaa biftu waan na jedhen sitti hima. Akkoo qabu dhuftaa. Biyya addee jirta. Laali heelomoonii jedhe hojjennaan eessa jirtaan aan jedhe shaarjaan jiraan achumaanani lookeeshiniin diirsittan hima kottu kam lookeeshiniin ergeef akkamitti as qubattanaan jedhe mullucci godhe na arrabse beektaa. Gaarabbii. Achumaanani weeshi bakka qoyi tole na sirreessan. Mana ijaajaa si fidanii. Waan galmeen na godhee sitti. Allis qoy anaatti itti hima. Achiinanini ani gaan beeku beeki wani hoteela keessaa baanaan hin hojjetu waayifaan. Balbala lama qaba bakki ani boqodheessun. Ambayeen balbala irra dhaabbadha. Achumatti tarak jedhee dhufe suura na kaaseetu waasaappii irratti na erga fuulduruma koo dhaabbateetu. Makiinaa biyya sanaas immoo keessatti nama argitu beektaa. An olii gadi dajja facaasa eessa jira jedheetan barbaada jira. Inni suura na kaasee. Waan nan jette saratu. Hoteela guddaa hin qabdheeraan jette. Dhiirri seenuu hin danda'u. Shaamarratti bishaan seenaa jiraani. Isaan hin sheetaniin. Naguu daandii gubbaanam. Wayyoo mucaa maal naas miti nan doggoran jedha bakka shaarjaa iddoo biraa jette. Maachirattee mucaa maal hojjaachi fuute nyaan. Bakka mucaa tokko hojii fuudhee hin beeku inni taphatee achitti. Nageddisi jennu gaadhamte. Dhiisisallee. Anaanaaf ta'eera. Anyways. Otoo aarte innasuma achi na fuutee deemtee Dubaay na fuutee deemta ture garuu achumatti na dhiisee deeme bakka achumatti na gatee deeme dhimma mataa jedhe. Ittiin bartuu jedhani kaa. Omaa miti jedhe. Irrifate safarra tokko inni Dubaay dhufee maal jedheetiin safara san dhaabbata irrifate bar dhugaa qabu. Dhugaa rabbii yaannan dhugaa waaqayyoo yaannan sun dhugaa dubbachuudhaaf yaannan. Beesaa walirra Dammo hojii bakka waan beeki faamilii baay'eetu jira shaarjaa bakka ijoollee fi qilxaan bakka moonii maanyaat biftu iddoo miti moonii maanyaat maal dhutti kaatee eessis fuunee deemnu eessis fuul seeftii tachi jira kanaafan shaarjaa akkana dhibee waa'ee nyaachaa irratti fokkos maa gootaanii waa'ee nyaachaa dhiisii dubbatiini nyaachaa dagaata maal nyaatte maal dhuddee maal si godha nyaanni. Laal nu akka jiraattota imaaraati. Isin bari Itoophiyaadha. Ilagame an nama guyyaatti sadii nyaatudha Itoophiyaatti. Isin garuu tokko nyaattu. Bataam waan baay'ee na ajaa'ibe garuu tokko nyaattu. Maal midhaan kun maalidha? Ay kun hin fakkaatu. Jira nan deema tokko jabee dhaabe ijoollee yookiin biroo waraanni. Wayin nama natti dabalamaa jira. Eesh gaa'e. Deemi.
Biyya barsiisi. Wayne biftu. Osoo si nagin galutti galu. Arab Marathi jechuudha. Amir mata kee naggan qabeen jedheera. Isiin jedhe bifa. Namni miidiyaa guddaa irra hojjetu dhufee bakka akkanaa quba dhiyoo jedhu sanuu shaarjaa quba dhiyoo jedhu baxaan. De 5 starii dha dhugaara bifalle dhiisi salle hoteelana ni boqodhe 5 starii dha salle dhiisa. Amma sanii safara otoo natti himtee bara madaa asirraa jechuudha. Amma sanii. Laal 5 starii dha just damu qoy maalirra jira asumarra irra qositti agarsiisa dhugaa waaqa. Inde akkanatti immoo irra deemnu bara. Isaan foggoru sitti maaqqaate amma ni deemee ramtii gammee inni na foggoruudhaaf bifa dhisi nagay guys tap godha. Dhagahu kana guys. Ko faristi Qoy Google irratti keessaan si erga meen isaan foggoraaf jedhu seetee dhugaa rabbi. Foggoraa gammee nagayinati. Inni qoosa. Maal jedhama? Family tap godhame. Akkanatti namni walirra deemaa badnaataachuu. Yaa Rabbi Allah. Eda asii karaa isaatiin kaane. Ambaa isa wee suuraan gallakkisnu jenneeti malee jechuudha. Galakkisi kaa. Bakki qoy dhiisii haa. Ila gibbii isaa keessa kun. Qoy. Insanni qoosu sitti hin fakkaatiin ati. Laal. Kilaasii irra kaanis agarsiisaaf shirati qooti. Dhiisati biifaan hundaan gadhiisee laaltaa. Sagammee foggoraa jedhamu nana aarsuuf jedha. Kootu Dubaay nana achi sirreessinaa baqandee achitti maam jedhee. Biiziidha silaan abbaa ta'e biyyaan hin beekne keessatti nagattee deemuudhaaf immoo jide. Aarii kanaatti amma kan inni haasa'u dhiisati. Faamilii mee taphtaaf godhame. Faatiinis siinis osoo hin argin intina eenyudha boonittaa otuma ishiin laayivii irra teessuun suuquma ishiitti kachee olitti seene. Boonittaan tam. Boonittaa mucaa ishee mana uffataa hojjettu. Shaarjaa jirti. Ijoollee shaarjaa jiran bakka uummanni biyyi manatti fakkaata innaa tokko tokko immoo Itoophiyaan waan hin jiru natti fakkaata bakka aseenna irratti ijoollee. Asiin dhufne isaa? Ajimaan immoo kana caalaa naan jedhan. Ajimaan immoo akka VIP dhokku chaarjaarra VIP hunda kan caalu immoo wanti ni dha. Maal jedhama Dubaay. Dubaay hin baay'atanitti namni yaa manneen ammannaa nyaataa nyaachuudhaaf deemnu ijoolluma keenya baay'inaan kan jiran. Karaarra maalan ta'e beektaa biifa? Konkolaataa biraa wayifaan walitti bu'ee dhaabbanne beektaa? Ambu'ee lafa dhaabbadha. Haga Abashaa ijoollee Oromoo keessumattuu Oromoon achiin darban dhaabaniit mooneet maal taate maqaa rabbiiti. Karaa irratti qabamtu waa ile nama jalaan baatu dhugaa rabbi. Achitti baay'ee taa'ee jedhee na ajaa'ibe dhugaa rabbi. Jiru jedhee amma achi hin jiru. Kan jiru as gara Ajimaan jira bismillah. Ajimaan uffata yeroo booda Oromoo taati bar. Hin oolu gaafa. Guys, tap godhame. Si qaxxaa sirrii mee mudannoo biyya kanas si mudate afaan faarraa kaasee qabdaa. Waan baay'een qaba. Yesus. Waan baay'ee nama kolfisiisu baay'een qaba. Waa'ee birrii faarratti shawwadamaa ture. Isa wal mooneessitti. Guys, tap godhame wanne haa qaxxaanu mee waa ishee mudatu duwwaa itti aanu jiru. Tap godha. Esa la con Kami tap godha. Sagantaa galaanoo gadhiisuuf deemna YouTube kiyya subscribe godha. Gad upload godhuuf deema.
Family tap godhame. Koi kan finne takkaaraaf deegalla. Naya. Education to yeroo baanu eebbisa. Nyaanni warri qophii heeyyamatti hirmaachuu barbaadan galmaa deemsaa fi suuraa of. Okay. Anillee galmaa qo sibira. Sibira galmaa qo. Of kottu hindi. Guys. Amma guys taataaf godhaa sheen koppiin kinaaf godhaa biyyoota arbaa kan keessatti. Ani moni kata family. Moni kata. Family taataaf godhaa sirriitti. Taataaf koppiin sheen godhaa. Dubai dhufeen biiftuu faana utuu walitti dhaadannoo on argine osoo hin argine galee faatii fi yeroo lama. Yeroo deebi'amu.